Yar kafune welcome back bagana gangara YouTube channel keenya deebitani har'a wantoonni waliin ilaallu mur baay'ee isaa daataa asirra jiru kan akkamitti akka hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Mirni istaakii fayyadamee tiitoriyaalii marsaa lammaffaa kana irratti wanti ilaallu isa marsaa darbee irratti maal akka ilaalle baay'een keessan yoo isin jala darbeeraate rivaayiz godha akkasuma description viidiyoo kanaatirraa argachuu dandeessu. Maaliif wantoota baay'ee isaa cover gooneerraa description isaa highlightii mirni istaakii jechuudha. Amma immoo practice isaa maal akka hojjechuu dandeenyu mirni istaakii keessatti graded application tokko kan akka develop gochuu dandeenyu application nuti hojjennu immoo maal fakkaata kan jedhu waliin ilaallu. Jalqaba duraa fakkeenyaaf aadiyoon godhu as dhufee maqaan hangalmeessaa Taaddasaa Caalaa naa booda imeelii kana @gmail.com lakkoofsa bilbilaa kan haa ta'u sanaa booda jennee save goona. Gaafa save goona asitti fidee nu galmeessaa jechuudha. Update gochuu yoo barbaanne update kan jettutti goona. Kanaa booda daataa keenya bilichi ganni update goonaa jechuudha. Gaafa update godhu lakkoofsa bilbilaa jijjiiree fakkeenyaaf more akka nu baasu update jedhuuni update kanaa booda update goona. Delete gochuu yoo barbaanne delete jennaani delete nu godha jechuudha. Kana kan hojjenne maanni mirni istaakidha. Maal fayyadamne frontiindii react backendii immoo expressii fi node.js database immoo mongodb fayyadamne hojjenna. Mongodb akkamitti install goona kan jedhu haga tokko tutoriaalii kana irratti waliin ilaallu. Jalqaba irratti tutoriaalii kana irratti paartiiwwan garaagaraatti ni ilaalla. Jalqaba paartii 1 irratti mongodb environmentoota nu barbaachisan hunda isaanii erga tokko ilaallaa jechuudha. Environmentiin nu barbaachisu yeroo developmentii kanaa fi jalqaba duraa maal akka ta'an qofa irratti fakkeenyaaf noot irratti nootpaad yookaan sublime irratti barreessuuti wantoota nu barbaachisan maal akka ta'an new window open new window haaraa banu kun documentation fi waan ta'eef waan biraa rakkoo hin qabu. Jalqaba duraa maaltu nu barbaachisaa mirni istaakii hojjechuu fi konseptiin nuti beekuu qabnu mirni istaakii mirni fuula istaakii hojjechuuf jalqaba duraa tokkoffaa kompiitarri keenya maal qabaachuu qaba tokko noodii qabaachuu qaba node.js jechuudha. Lammaffaa mongodb qabaachuu qaba mongodb. Sadaffaa wantoonni nu barbaachisu more kanneenuma inni gurguddaan barbaachisan noodiin nu barbaachisa mongodb nu barbaachisa vs code editor yookaan code editor kamuu qabaachuu qabnu rakkoo hin qabaatu more kan nuti irratti hojjennu jechuudha. Noodiin nu barbaachisa mongodb sanaa booda vs code. Amma noodii akkamitti download goona kan jedhu ilaallu. Google jennee asitti dhufnee maal goona download node.js jennaani node.js gaafa jenneen latest version noodii asirraa download godhannaa jechuudha. Fakkii kana download goona akkasuma immoo as dhufnee download mongodb jennaani mongodb sanaa booda community edition isaaniitirra download goona mongodb kan version 7 irra jira isa kana bira dhufnee download goosifnaa jechuudha. Isa kan more karaa garaagaraatiin download gochuu dandeenya. Windowdhaaf yoo barbaanne step kan asitti dhufnee npm inni biraa wanti qabaachuu qabnu inni guddaan maalinni asitti npm qabaachuu qabna noodii jalaan sadaffaa irratti afuraffaa irratti npm node package manager jechuudha. Isa kan qabaachuu qabna jechuudha kompiitara keenyarraa. Kun requirementiidha. Jalqaba duraa kana qabaachuu qabna. Sanaa booda download goona fakkeenyaaf kana download gochuuf isuma kanatti buuna direct download kan jettu nuti download nu godha. mongodb isuma download kan jedhu jira download itti buuna sanaan booda download goona jechuudha. mongodb directly kan jedhu jira online fayyadamuu dandeenya locaalis download goone fayyadamuu dandeenya. More localiin download godhee fayyadamaa jira waan ta'eef isinis lokaalumaan recommend isin godha ofii keessanii akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeessu waan ta'eef lokaalii yoo ta'e kana more
wantoonni nu barbaachisan jechuudha. Yoo lookaalii onlaayinii taane daataabeezii kireet godhaa, yuuzar akkaawuntii kireet godhaa, maal godhaadha. Gaafa lookaalii immoo daawunlood gochuudhaan immoo wanni nu gaafatan jiru jechuudha. Daawunlood kan jettu kanumatti buuna. Sanaan booda daawunlood goonaa jechuudha. Steeppii kamiinuu harka barbaanne daawunlood gochuu dandeenya MongoDB. Daawunlood kan jettu kanatti buuna daawunlooduma goosifna. Expressis yoo ta'e daawunlood goona. Node.js bifuma salphaa ta'een daawunlood goona jechuudha. Steeppiin daawunloodiin homaa wanti nuti itti daballu hin jiru ofii fe'a waan ta'eef nextiidhaan fedhu kun noodiinis. Akkasuma immoo npm's bifuma kanaan fedhu npm gaafa install goon npm installationii moorinnis bifuma salphaa ta'een install goona. Paakeejii qaba. Paakeejii isaa san hin fe'ina. Sanaan booda npm direct install goonee fennaa jechuudha. Kun hojii jalqabaati. Isaan kanneen seetaappota yoo beekne moor steeppiin installationii yeroo irratti hin dabarsinu waan ta'eef bira dabarra isa kana noodii, node.js, MongoDB akkasuma VS koodii yookaan kan qabdan koodii barbaaddan yoo qabaattan rakkoon qabaatu direct gara hojii keenyatti dabarraa jechuudha. More let's start applicationii hojjechuu taa dabarru kompiitarri keenya isa kana qabaachuusaa cheekaa goona. Fakkeenyaaf cd jedhee dubattaa deebuuti node jalqaba duraa npm -v on jedhuun npm -v gaafa jennuun 10.8 qaba. Paakeejii maaneejarii node -v 20 qabxii 5 qaba. MongoDB immoo daataabeezicha install godheen jira. Direct argachuu hin danda'a jechuudha. Wantoota na barbaachisan fe'een jira. Kanaa booda erga isa feene booda wanti nuti hojjennu direct front-end irratti hojjenna. Front-end maal akka fakkaatu yaalaallu. Front-end keenya React fayyadamna jennee akkuma walii gallee. Kanaaf wantoonni irratti hojjennu React irratti hojjenna waan ta'eef daataa hundasaa close godhu. Isaan kanneen close goonee direct new jedheen new folder haaraa tokko creating godha. Maaliin jedhaani mirnaa jedhuni mirna full stack jedhu mirna full stackidha. Kanaa booda isinis mirna waan barbaadan jechuu dandeessu. Asitti dhufeen cmd jedhaan code jedheen VS koodii gootiin nan banadha. Code jennee dot goone enter jennaanii. Kanaafuu VS koodiin bana. Amma folderri keenya kun homaa of keessaa hin qabu foldera duwwaadha. Mirna full stack kan jechuudha. Mirna full stack keenya irratti maalinni full front end fi back end gargara jira jechuudha. As dhufnee maal goonaa iddoo kana dhufnee isa kana irratti direct maal jennaanii terminaalii keenya ongoosifna. Erga terminaalii kaafnee terminaalii keenya kana irratti maqaa kennuufii dandeenya. Ammaaf garuu idduma kanatti dhufnee npm jennaanii init jennee maal jennaan vaayitiidhaan React install goonaa jechuudha. Interin jedhaanii kanaa booda maqaa piroojeektii kenninaan jedhaa. Maaliin jedhaanii client kan jettu front end front end keenya eenyu fayyadamaa jedhaa React filadhaa. Taayippiin ittiin barreessinu JavaScriptidha. TypeScript JavaScript kan jedhu jira. JavaScript keenya filannaa. Kanaa booda fixeera jechuudha. Appilikeeshinii keenya install nu godhee fixeera. Erga appilikeeshinii keenya install godhee nu fixee booda maal goonaa jalqaba dura cd jennee gara front-end seenuu qabna. Front-end keessa seennee erga front-end seennee booda maal goona jalqaba dura paakeejiiwwan nu barbaachisan paakeejii gurguddaa 3 feenaa. Tokko npm install jennaanii npm install gaafa jennu paakeejii npm node paakeejii maaneejarii keenyan install godhi jennaan. Sanaa booda eessa dhannaa jalqaba duraa kan nuti feenu React router do kan jedhu maaliif kan nu barbaachisu browse routing website keenya irratti yookaan front end keenya irratti hojjennu akkasuma immoo Axios kan jedhu feena akkasuma bootstrap keenyas bootstrap kan jedhu asumaan feenaa jechuudha. Kanneen sadan feena npm install gaafa jennee sanaan booda hiitiin targoona. Intariitti buunaa sanaan booda daataa keenya daawunlood nu godhaa jechuudha. Front end irra kan jiru React kan jiru ergeessa finnee booda immoo maal goonaa
randeef goonaa jechuudha. Development serverii kee start goosifnaa jechuudha. More akkaataa connection keenya irratti hundaa'ee speediin isaa ol ka'aa gad bu'aa. Kanaaf more pause godhee haa deebi'u. Amma pirojektii keenya kan install nu godhee jira jechuudha. Paakeejiiwwan kana install nu godhee direct maal goona amma npm run maal jennaani run dev jennaani sanaa booda sarvara keenya start godhaa dhaqee gaafa banu reactii vaayitii fi reactii walitti fidee nuuf fixeeraa jechuudha. Baay'ee bareeda wanta barbaannu keessaa tokko arganneerraa jechuudha. Amma kan nuti barbaannu sarvara kan jalqaba duraa direct daataa keenya kan maal goonaa front end keenya wantoota nu barbaachisan haa hojjennu. Jalqaba irratti koodii keenya clear goona. Ishee interface irratti mul'attu tana hin barbaannu. Isa san clear goona. Eessa dhannaa jalqaba duraa eessan dhaqaa koodii keenya VS koodii keenya hin banannaa. Application front end kan jedhu isa kana keessa seennee iddoo SRS kana seennaa. App CSS kan jettu jalqaba duraa hin barbaannu. Gaafna save goona. Hunda isaa clear goona kan biraa fayyadamna waan ta'eef React.js kan jedhu kun ruutii siistemichaati. Iddoon asii dispilay ta'aa jiru interface irratti kan argaa jirru kun as keessaa ba'aa jira. Isa kana irraa kaa'ama. Naafuu agasii dhufee hanga iddoo kanaa dhufeen kaasaa sanaan booda seeviin godha. Magaaf akkas godhu badeera. Auto refreshidha. Daataan asirra jiru reload godha. Ishee kanas nan barbaachistu nan kaasaa. More app CSS more isaan kanneen isin barbaadu. Erga isa kaafnee booda CSS index CSS kan jettu kanas hin barbaadu dileetan godha. Barbaachiftu clear goona koodii nu barbaachifne. Isa garuu isa gaafa goona error'idha. Peejiin keenya error jedha. Maaliif iddoo kanatti mean CSS kana keessatti itti fayyadamaa irraa waan ta'eef ishee kan asii kaasuu qabnaa jechuudha. Sanaa booda save goona. Erga isa finnee koodii keenya finnee irraa fakkeenyaaf AppJX keessa seenee diivaa jedhuuni diiv asitti dhufnee cufuu qabna. As keessatti diiv jennee cufna. Naa booda H2 jedhee home haa jedhu. Gaafa akkas goonu home kan jettu dhuftee nu mul'atti jechuudha daataa keenya. Amma erga isa finnee booda maal goona jalqaba duraa applicationii keenya hojjennu kan loojikii isaa dizaayinaa goonu employee record management hojjenna. More student information recordaa hojjennu student waan salphaa keessaa fudhanna kan nu galuuf jechuudha. Jalqaba duraa maaliin godhaa as dhufee right click godhee new faayiling create godhaa. Fakkeenyaaf new file jennee students kan jettu fakkeenyaaf students.jsx jennaanii reactidha waan ta'eef itti daballee ammas add new jennee add jennee add student.jsx jedhaanii itti daballee immoo add new file edit student.jx jennee finna. Sanaa booda add student edit studentii fi students kan jedhu finna. Studentisii kanarratti liistii hojjennaa. Add student kan jettu irratti immoo isa kana hojjennaa jechuudha. Amma jalqaba duraa wanta hojjennu asitti students kan jedhu kana biraa dhufuuti. Asitti dhufnee maal goonaa function jennee kaana x function maal goonaa function students jennee kanaa booda asitti dhufee export default jenneeni students kanaa booda semicolon goona. Asitti dhufne immoo return div keenya h1 or h2 list student haa jedhamu list students seevaa godhuu
amma list student gaafa jennee more page keenya kan dhufnee gaafa raawwatii kennuufii qabna ammas isa kana kennini ishee tana koppii godhadhu more asittis dhufnee add student irratti maal jennaanii function jennee kana function add student jennee sanaa boodas keessatti immoo export goosisuu qabna isa kana export default add student isa kana export erga goonee booda asitti dhufnee immoo maal goona return keessatti immoo div kanaan h2 haa jedhuni add student gara formiitti jijjiirramaaf garuu daataa keenya bifa kanaan qindeeffannaa jechuudha. Ishi dhaansinee immoo edit student asuma naa dabaluuti function copy paste goona moota amma koodii yoo practice godhan irra namaa gala waan ta'eef add student kanaa booda export default edit student kan jettu kana finnee semicolon goonee as keessatti immoo return jennee preesii kana hin kaafna as keessatti immoo div h2 edit student save kanaa booda amma isa kana erga create goone booda garam deemnaa app bira dhaqnaa app kan jettu keessa seennee more erga return goonee booda asitti jalqaba dura wanti nuti gochuu qabnu asitti import goosifna import react router DOM irraa packagein import goonu jira as keessatti browser jennaani browser router Oma routes root routii qofa ishee qabdi dhumarraa from eenyurraa from react router DOM irraa kanaa booda asitti dhufnee maal goona browser router jennee as keessatti immoo routii fulularii tana seenna routes kan jettuuf inna as keessatti immoo rootitti deebisna jechuudha ishee singularii tana fayyadamna pass jennaanii dash element is equal to jennee as keessatti fakkeenyaaf students jennee waan ta'eef students kan jedhu fidee asitti dhufee ishee kana nan cufa kanaa booda ishee routii kanas nan cufa seevaa goonu amma gaafa paasiin keenya iddoo duwwaa ta'u list students kan jettu nu dhufti jechuudha. Routerii kanarraa garasitti deemaa jira jechuudha. Koppiin godhaa ittaansinee immoo maal jennee create maal jedhuuni create student jechuudha. Add student packagii kan asitti import nuuf gochaa jira amma kompoonantii kan asirraa import nu godha. Inni ittaanee jiru immoo edit studentidha koppii godhee barreessuu dandeenya koppii peestaa goonummaa isheedhaan asitti dhufeen koppiin godhaa koppii peesta kanaa booda isheen tun maalidha abdeetiin forward slash id qabdi mooraan boodatti deebina isheetaan remember godhaatii yaadadhaa yeroo abdeetii akkamitti akka hojjetu ilaalla ammaaf isheetaan afdee paakeejuma abdeetii jettaa fidu isa gara gadii irratti update or edit student kan jedhu finna kanaa booda daataa keenya dhufee asitti forward slash godhee create jedheen create student bira deema add student yoon immoo edit jedheen amma edit keenya or update osoo hin taane edit dha edit daataa si kana clear godhu gaafa edit jennu edit student kan jettu nuuf fidaa jechuudha. Or daataa keenya kan
configure goosifnee jirraa jechuudha. Amma finnoofu maalinni daataa keenya kana gara design gochuutu nu hafa. Asitti kan design gochuuf wanti tokko import gochuu qabna. Inni bootstrap fayyadamna waan ta'eef import from import jennee asitti import eenyudha bootstrap kooma distii keessaa css keessaa maal bootstrap dot mean dot css kan jedhu jira. Isa san save goonaa bootstrap call goosifna eessadhannaa fakkeenyaaf student list biraa dhaquuti. Student list biraa maal fayyadamna iddoo kanatti kaardii fayyadamna. Div plus container jedhuni container more itti fayyadama bootstrap akkamitti kan jedhu paartiiwwan viidiyoo kana description irraa argachuu dandeessu. Akkasuma immoo kaardii irraa iddoo kana kan mul'attu itti buutanii bootstrap akkamitti akka itti fayyadamu jalqabarraa kaafnee hanga dhumaa viidiyoo sa'aatii 2 hojjetameera waan ta'eef isa ilaaluu dandeessu. Kanaa booda div plus row jennee as keessatti immoo division taagii keenya div plus class name class osoo hin taane class name pol 12 pol md 12 kanaa booda div plus card jennaanii sanaa booda kaardiin kun immoo div plus card header as keessatti kaardii headeriin keenya tuudhanaa fayyadamu student list seevaa godhu div kanaa gadi buunee immoo asitti div plus jennee card body qaba. Card body keenya irratti immoo maal hojjenna teebilii achirraa dhufu san design goosifna. Table jennee kana plus table responsive or table striped jedhuni striped table bordered kanaa booda t head qaba. T head keessa immoo tr tu jira. tr keessa immoo th tu jira. jalqaba dura neemaa jedhuni barataa maqaashee maqaa barataa sanii kanaa booda th phone number baay'ifnu more trainingiidhaaf waan ta'eef isuma kanatu baay'achaa deema. Kanaa booda genderaa jedhufnu th more th jennee asitti daataa keenya kaasu phone number class jedhuni sanaa booda th eenyu jennaanii action jedhu maatu biraa keessa suusee action jennee haafna. Phone number email maa qabadhu iyyuu class irraa email lakkoofsa bilbilaa fi emailii nama sanii haa qabannu. Sanaa booda daataa keenya peejii keenya ilaallu. Refresh gaafa goonu teebilii kan arganne irraa jechuudha. Design goone irra teebilii keenya kan. Teebilii kana irratti daataa feed gochuudhaa fi maal gochuu qabna? Body ka'uu qabna. Body sanaa booda tr kana keessa more tr kun daayinaamikiidhaan jijjiirama waan ta'eef amma maal goona react haa fayyadamu. Konseptii isaa daataa jiru fakkeenyaaf state fayyadamnee daataa keenya feed haa goosifnu. Jalqaba dura const jennee students set student jedhuni use state fayyadama. Use state fayyadamna waan ta'eef state kana booda statein keenya as keessatti tokko neemiin keenyaaf tolaa neemii tolaa kan jedhu imeelii maal jennee foonidha. Foon more spelling qubee xixiqqaa godhu sitti kan neem more koomadha iddoon kuni
osoo hin taane koomadha. Asittis foon jennee foonii kana irratti immoo lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 akkas randamiin galmeessa. Sanaa booda iimeelii jennaani Gmail. Sanaa booda lakkoofsa iimeelii $@gmail.com. Sanaa booda daataa keenya erga fidnee maal goona? Isas asitti arganne kan asitti fidnee dubbisuu dandeenya. Iddoo kanatti maal goona? as goonee maal goona? User students kan jettu .maps jennaani .map. Sanaa booda amma isheen tun maal gooti? Studentidha. Or indeksii kennuu dandeenya. Indeksii jechuun indeksii kamirratti akka inni galaa jiru yeroo beekuu barbaadnu. Sanaa booda asitti dhufnee iddoo kanatti sanaa booda iddoo kana asitti akkas laamda fannoo fayyadamuu qabna. As keessatti deebinee sanaa booda student index jedhuuni asitti. Kanaa booda as keessatti immoo tr jennee haa kaanu. td jennaani. Sanaa booda td'n keenya amma eenyu faasaa tokko student variable student dot name kopiyaa godhu paste goona. student dot phone student dot email. Sanaa booda isheen kun immoo kii kenninaa fi as keessatti immoo kiin keenya maal ta'a? Indeksiidha. Seevaa goonuu peejii keenya gaafa laallu refresh godhu amma hin baasu. Maaliif ishee kanaaf return jechuun return jennaani seef goona. Daataa keenya nu fideera. Ishee teebilii ishee dhumaa kana irratti immoo td jennee action irratti karaa waan lama goona. Tokko liinkii fayyadamna. Link jenna href jechuudha. Hyperlink goonu san fakkeenyaaf amma fashaa godhuuti edit yeroo edit gochuu barbaadu isa kana fayyadamna. Copy paste linkii miti kan kilaasii kan immoo batanii kana dizaayinaa goonu. Class btn sf btn info jennaani. Ishee kana immoo batan maa godhu? Batan kanaa booda isheen tun dileetidha. Daataan asii immoo kilaasii kana batanii kana dizaayinaa godhu. Class btn sf btn danger seevaa godhu. Gaafa laallu ediitii fi dileetii arganneerraa jechuudha daataa keenya. Gaafa nama asitti dhufee keenyaaf ediitii haa kennuuf isa kana. /editaa jennuun seevaa godhu. Gaafa dhufee amma sitti ishee kana kilik godhu gara ediitiitti geessaa jechuudha. Edit studentiin nageessa. Amma immoo kan biraa maaltu naafaa? Batanii tokko asirratti daballee gara aaditti dabarsinu. Isa san dabaluuf eessa dhannaa? Kaardii heedarii keessa seenna gara olii kan iddoo kana dhufna. Asitti liinkiidhaan adeemnu. is equal to jenneeni as keessatti create kan jettu gara create'itti deemee btn kilaasii kenninaa fi btn sm btn primary kanaa booda bta erga isa goonee booda asitti dhufnee maal jennaan? Amma ishee kana seef gaafa goonu iddoo kanatti hirkatteerti. Ishee san garana dabarsuun barbaada. Maal goona? Waan salphaa daballaaf. Load indi jennaanis seef godha.
Kanaafuu daataan keenya iddoo kana dhuftee gaafa itti bu'u add stuudantii nageessaa jechuudha. Moor daataa keenya haala salphaa ta'een diizaayin goosifnee jirra. Amma foormii kana kireetii haa hojjennu jalqaba dura. Foormii kireet kan jedhu. Kana hojjechuuf jalqaba duraa maal goona isa kan haa dhaamsu keessaa kan sitti dhufnaa class jennaan. Class btn sorry class container sanaa booda as keessa seenee modiif class isheen kun walitti siquu qabdi class row fayyadamna div class all beelvaa jedhuni more daataa kee yeroo xiqqaa ta'e all md beelvaa jedhuni guutee haa mul'atu. Isa kana keessatti immoo maal goona kaardiidha. Kaardii keenya galchina. Div class card jennaani kaardiin immoo taayipii qaba. Div class kaardii heederii qaba. Akkasuma immoo kaardii heederii kana keessa taayitiliitu jira. Student registration jedhamu asii gaditti immoo maaltu jira div plus card body jira. Card bodiin kun maal qaba? Foormii qaba. Foormii jennee classiin qabu foormumaan kaafnu kanaafuu div plus margin bottom 3 kana booda leebilaa jedhuni leebil jennee neemaa jedhu neem sittam inputii kenninaa fi input type kun react dha waan nama jechaa jiru kun hundi isaa type is equal to text dha. Neemiin keenya more kennuu fi baay'isuu dandeenya. Class form control kanaa booda inputii keenyaa siin dhaamsina ishee kana dubarratti hin cufna daataa keenya si kaasee gaafa add kan jedhu kanatti bu'u direct formii kan arganne more input form control seef gaafa godhamu direct form control sana naa fideera. Itti aansinee ishuma kana duplikeetii koppiin godha bilbilaaf iimeeliif sitti dhufee fooniin jedhaanii asitti dhufee maaliin jedhaa iimeelii seef goonaa sanaan booda dhumarra immoo batanii samiit gootu fideen ka'a isaan kana keessaan kaasaa asitti bii batan taayipiin isaa samiitidha. Samiit kanaa booda seevaa jedhuuni daataa keenya gaafa seef jennu class maal jennaani btn sm btn success seef gaafa goonam direct ishee kan foormii kan diizaayin goosifnee jechuudha bifa salphaa ta'e. Ishi baay'ee bareeda. Kan itti aanu immoo maalinni ishee kana gara sarvaraatti ergisiisuu biraan geenyee haadha. Sarvara hin kaafne waan ta'eef gamma kun firoontiindii fi baakiindii nama garaagaraatiitu hojjeta. Divilooparii tokko miti. Baakiindiinis hojjetamaa jira jechuudha. Firoontiindiinis hojjetamaa jira. Kun fakkeenyaaf API generate gochaa fi kana hojjechuu dandeenya. Ammaaf garuu daataa kana haa qopheessinu. Ishee tana fakkeenyaaf teekst finnee irraa erga isa finnee booda batanii kanas qopheessinee erga finnee booda direct gara react tolaa dabarru koodii kun bootstrapidha asii gadi barri jiru. Amma iddoon nuti immoo hojiitti hojjennu kun reactidha. Maal jennaanii jalqaba dura const state fayyadamna. Const jennee neemaa jedhuni kooma set name maal fayyadamna use state kanaa booda state keenya kan
duplikeetaa godhu koppii peest kuni foonidha fayyadamna bilbilaaf nammoo imeeliif kanaa booda asitti dhufne set phone set email jennaanii seef goona. Amma isaan kana erga finnee booda daataan keenya seet goonee miti inni kunniin maal ta'u daataa keenya kana kan nuti asirratti barreessinu kan access nu gochaa deemu. Inni kun amma gaafa isa access gochaa deemnu asitti dhufnee maal goona jalqaba duraa accessiin keenya nalabilii ta'uu qaba. Asitti maal goona jalqaba duraa on change kan jedhamu input field keessatti galchuu qabna. Sanaa booda asitti on changing keenya immoo handle gochuu qabna. Akkam goona lambda expression kennaa fi asitti fakkeenyaaf set name kan jedhu finnee asitti kenninaa fi sanaan booda target tun eessa jirti as jirti eventiidha target value jennaanii sanaan booda ishee kana koppii goonee asii koppii goona iddoo kanatti finnee paste goona. Amma fakkeenyaaf set email kan jettu set for kanaa booda ishee emailitis asitti dhufnee jijjiirraa jechuudha. Set for set phone jennaanii seef goona. Amma daataa keenya gaafa nuti barreessinu keenyaaf asitti barreessee gara naa dhufu inspektaa goonu koodii keenya kana konsoolii keessaa seenu isa kana moor kiroomiin wajjin irra salphata kiroomii irra biyyuutti inni gabaabduu baay'ee kanaa booda ishee tana koppiin godhadhaasii isa kireet jechuudhaan koppii goonee finnee peesti goona. Kanaa booda daataa keenya inspektaa godhu konsooliirraa dhufu miiseejii lama qaba. Kanaa booda rifreeshaa goonu daataa keenya kiliiraa godhu. Kan jettu asitti gaafananii fakkeenyaaf caalaa jedheen barreessaa gaafsan moor daataa keenya maal godhaa access gochaa deemaa jechuudha. Caalaa moor eessa dhannaa konsool kompoonant kan jettu jirti add student achi amma fakkeenyaaf caalaa kan jettu dhuftee undefined ishee kana caalaa kan jettu foonii duwwaa sagaluu nan jedhee nama fakkeenyaaf duwwaa sagal akkasuma barreessu iddoo kanatti naa barreessa. Imeeliin undefinedha. Sugoonee kenninaaf fakkeenyaaf @gmail.com waan jedheen wordalt iddoo kanatti dubbisaa deemaa jechuudha daataa keenya @gmail.com. Inni kun isheen dhumaatu likkii miti jechuudha sirrii miti jechuudha daataan keenya haalli nuti kennineef. Seet foon osoo hin taane seet email ta'uu qaba. Inni kun seet gmail seet email amma gaafa refresh godhu direct daataa keenya hin argateera jechuudha .com. Fakkeenyaaf amma asii dubbisaa jira jechuudha. Seet inni gara olii seet for inni kun immoo seet email kan jedhu nuuf dubbisaara. Refresh gaafa goonu direct argachuu dandeenya jechuudha daataa keenya. Fakkeenyaaf undefinedha. Lejanee jedheen direct fidee asnaakaa haganan barreessuun barreessaa deema innas duwwaa sagal jennee akkasuma goone fidee galcheera. Gaafan jedhuun direct fidee galchaa jechuudha. Moor stating key value argachuu eegaleeraa jechuudha. Baay'ee bareeda. Isa maal goone ammoo waan goone jiru state dura hin kenninee fi sanaan booda nal state kan ammoo yoo inni amma undefined kan jedhu nuuf fiduu danda'a. Yeroo undefined ta'u maal goona nalii kenninaaf asitti yookaan nalabilii goonii kenninaaf as goonee iddoo fakkeenyaaf amma jalqaba duraa undefined control undefined to define kan jedhu nuuf fida isa sammoor isa kana garaan itti furu ishuma kana space goonee controlii kennaa fi deemnaa jechuudha. Moor daataa keenya erga isa qindeessinee booda gaafa batanii kana kilik godhu maaltu ta'a loojikiin jiru amma kana
Gaafa batanii kana kilik goon foormiin kun samii ta'u. Kanaaf maal jenna? On samii kan jettutti on samii. Onsa space irraa otoo hin taane on samii is equal to submitaa jedhu biraan dabaluu funkshinii kana kireet goona submit meetidii kana kireet goona submit. Ishee tana koppiin godhadhaasii kanaa boodas dhufna. Kunisti jenna. Submit is equal to jennee as keessatti immoo sorry isa kana bira dhufnee shift control minimize xiyya kana fayyadamuu fi isa kana bira dhufnee maal goona as keessa galchina daataa kana sanaa booda jennaan dot prevent default jennaanii default akka inni hin ergine prevent default kanaa booda erga inni prevent default goosifne booda axios fayyadamna axios dot post eessa deemna isa kana post gaafa goosifnu sarvara bira deemna sarvarri keenya http dhaan hojjeta http more kun amma sarvarri kun nutu beek ammasii daataa akkuma itti ergaa jirra malee dhimma nurraa hin qabu local host jennaan host kanaa booda poortii keenya 3,003 irratti haa ergu more 3,000 irratti soo ergine react qabata 3,004 irratti haa ergu poortii isaa sanaa booda daataan keenya immoo maaliin eenyutti ergina localhost poortii 3,000 erga ergine booda koomaa goone maal jennee ergina create kan jettutti ergina sanaa booda create user create student koomaa goonaa sitti sanaa booda create student jennee eenyu ergina neemii foonii fi imeelii erginaa fi gara sarvaraatti jechuudha. Koomaa goonaa sitti more practice gaafa irra deddeebitan daataan kun haala salphaa ta'een isinii gala yeroo tokko nu galas jettanii baay'ee dhufiin dararina zan irra deddeebi'uun garuu murteessaadha. Rees yoo viidiyoon kun isin ispiidii isaa baay'ee gadi buuseen hojjechaa jira waan ta'eef yoo saffisee paawus gochaa immoo bakka isin hin galle immoo koomentii naaf barreessaa akkasuma telegiraam chaanelii keenya jooyin gootanii chaat waliin gochaa wal cimsaa deemna. More rees is equal to jennee maal goona console dot log jennee maal goona result keenya akka nu baasu goona yoo immoo erroriin jiraate catch goona catch error jechuudha catch error console dot log error jennee daataa keenya kan finnaa jechuudha. Amma ishee tanan beeku gara mitti deemna amma direct hojii keenya garam deemaa jirra gara sarvaraatti adeemnu isa kana nugaa idduma kanatti dhaabnee gara sarvaraa dabarra. Amma maal jedhaa or daataa keenya submit is not defined. What does that mean? Const save godhu more page refresh goone fi isaaf ta'anatti fakkaatti submit waan page refresh taane waan ta'eef more finne irraa asii submit kana foormii kana erga qindeessinee booda maal goona direct gara sarvaraa adeemu isa kana walitti adeebisnu iddoo kana haa kaanu ishee kana jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana hoon dhufe maaliin godhaa foldera sarvara jettu tokko faayila foldera sarvara jettu tokko fayidaa goofu sarvara haa jedhuni imper goona sarvar kan jedhu kana keessatti terminaalii keenya open goona new terminaalaa jedhuni sanaa booda cd2 sarvar sarvara kana keessatti maal hojjennu npm jenna init sarvara keenya start akka godhuuf -y jennaan amma javascript keenya generate nu godhaa jechuudha wantoota hojjennu amma sitti nuuf generate godheera configurationota jiran jechuudha -y gaafa goon daataa keenya paakeejiiwwan barbaachisoo ta'an
nuuf generate godheera. Kanaafuu paakeejiiwwan kana as keessatti maal goonu iddoo kana dhufnee koomaa gooneet asitti dursinee paakeejii fe'amu jira. Paakeejoota san sarvara keessa jiraachuu keenya cheek gochuu qabna. npm install jenna. Sarvara irratti wanti hojjennu expressii nu barbaachisaa. Lammaffaa node moonii nu barbaachisaa. Node moonii akkasuma course nu barbaachisaa. Akkasuma mongoosii nu barbaachisa. MongoDBdhaaf yeroo sarvara amma expressiin API keenya generate kan nuuf qindeessee gara Node.js-tti ergu. Node moodiin immoo daataa keenya auto refresh nu godha. Sarvaricha keenya auto refresh nu godha koodiin hojii jijjiirame. Mongoosiin immoo daatabeesii nuuf generate godhaa jechuudha. Daatabeesii iddoo itti hojjennu jechuudha. Immoo daawunlood godhee haga inni fixutti viidiyocha paawuz goonee adeemnu paakeejoota naannoo paakeejii 4 daawunlood godha. Daawunlood godhee fixeera. Kanaafuu wanti hojjennu amma maalinni asitti deebinee koomaa goonee as keessatti jalqaba duraa fooldara tokko ammallee osoo bakka kana hin gahin wanti nu hafu jira. Iddoo kanatti dhufee right click godhee new file index.js jennaani. Indexiin tun kan lokeeshiniin keenya sarvarri keenya start godhuu jechuudha. Sanaa booda paakeejii jeesanii keenya bira dhufnee koomaan godhaa asitti. Sanaa booda double quote start jedhaanii startii kana keessatti immoo node moon index.js kan jettu akka ka'u goosifnaa jechuudha. Kanaafuu saving godhaa daataa keenya kan amma wanti hojjennu indeksii keessatti maalinni jalqaba dura list jennee kaanee express is equal to jenna require remove single quote keessatti express isa kana immoo erga install gochuu qabna jalqaba dura console const mongoose is equal to require mongoose. Kanaa booda const course require course. Erga isa goonee booda amma jalqaba dura maal goonee daataa keenya erga finnee booda const app is equal to new express jennee kenninaa fi kanaa booda expressii keenya start goosifnee jirra jechuudha. Erga isa goonee booda app dot use eenyu fayyadamii course app dot use express dot js. Kanaa booda erga isa fayyadamnee maal goona sarvara keenya immoo daatabeesii waliin connect goosifnaa jechuudha. Maal goona mongoose dot connect kan jettu jirti. Connection string immoo MongoDB keenya kaasuu qabna. Yoo MongoDB kun haala itti fayyadama isaa barbaadan comment irratti na barreessuu hin dagatinaa. Akkamitti MongoDB install goona koodii immoo akkamitti keessatti barreessuu dandeenya. Queryuuwwan garaagaraa kan jedhu akkamitti hojjenna kan jedhu fakkeenyaaf amma student kan jettu haaraa collection create goona. More new collection kan jettu jirti. Collection kana create gochuuf as dhufnee student DB haa jedhuuni. Collection name immoo student sii ta'a. Daatabeesiin keenya student jedhama. Teebiliin jedhamu collection jedhama. Kanaa booda students kan jedhu create goonaa jechuudha. Ammas dhufee maaliin godhaa right click goona. Isa kana bira collection kan jedhu kana bira dhufnee right click tuqaa sadii kana bira dhufnee copy connection string kan jettu jirti. Copy godhanna. Sanaa booda eessa dhufnaa asitti paste iddoo kanatti paste goonee maal jennee student
DB jenne daataabeeziin keenya eenyudha? Student DBdha. Yoo ilaalle student DBdha. Kolleekshiniin immoo studentidha waan ta'eef kun student DB fokkii goonee iddoo kanatti paste goonaa jechuudha. Students DB. Sanaa booda erga isa goonee gara gadii dhufna. Amma app dot listen sarvarri eenyu listen gochuu qaba. Poortii meeqa jenne? 3 jenne asitti iddoo add student irratti poortiin nuti kennine meeqa? 3 kanaaf asittis 3 kanaafuu koomaa goonee rees jennaanii reesiin keenya maalidha? Asitti wanti goonu responsiin kee as keessatti rees jennee kenninaafi rees dot console more reesiin keenya console dot log eenyudha? As keessatti stringii kenninaafi server running save godhu more amma servericha start godhu npm start gaafa jennu what's wrong server okay iddoo kanatti rakkoo qaba. maal jennee asitti rakkoosaa list jenne listen server listen omzi sport amma server running serveriin keenya rallochaa mode isa kana yeroo tokko stop goosisee akaanu clear godheen cleessin jedhaanii amma npm start jennee nam server run godhaa jira jechuudha. Sheetan iddoo akka barbaanne jechuu ni dandeenya. Amma wanti hojjenne maanni expressii keenya create goonee irraa amma kan nu hafumaan MongoDB create gochuudha jechuudha. Mongo keenya database keenya create gochuudha. Database jechuun gara sarvaraa wantoota irratti maal jedhama model jechuudha. Model create goona models jennaan. Folder models jedhu tokko create goona sanaan booda amma collection modelii maal jedhamu students.js kan jedhu create goona. Kanaa booda asitti const asirratti kan nu barbaachisu mongusii qofa mongus is equal to require mongus goona. Sanaa booda erga isa goonee booda amma wanti nuti hojjennu const student schema haa jedhuni is equal to new schema mongoose new osoo akkas hin taane student schema is equal to new mongoose dot schema scheman keenya immoo as keessatti maalidha tokko naming maalidha stringidha comma phone stringidha data type insa or emailing stringidha guddaa taateessi string jennaani. Kanaa booda erga isa fidnee booda immoo maal goona const student model is equal to mongoose dot model jennee asitti inni kun maal inni collection fudhata. Collection jechuun database jechuudha. Modelii jechuun table jechuudha. Gara loojikii nuti beeknu students kan jedhu kana finnee as keenya sanaan booda
isa kana biratti immoo eenyu jennaani student schema kan jettu tana kenninaafi jechuudha. Sanaa booda isa kan export goona. Export module dot export module dot export student model. Kanaa booda semicolon goonee save goonaa jechuudha daataa keenya. Amma sarvarri keenya run ta'ee jira jechuudha. As deebinee amma save goonaa. Iddoo kanatti immoo sarvara keenya san import gochuu qabna. Iddoo amma modelii daatabeezii keenyaa kan import goosifna. Kunis student model is equal to require dot model dot student jennee save goona. Asii immoo erga isa kana fayyadam jenneeni app dot get eessaa fidaa asitti dash goonee hooma daataa keenya kan ammoo yeroo dubbisu eessa dhufa waa lama qaba request fi response qaba. Sanaan booda search isaati jennaani asitti jalqaba duraa wanti package wanti nuuf hin jiru waan ta'eef suma san fidan student model dot find jennaani IDs waa tokko hin qabu waan ta'eef isuma kana guutuu fida dot then maal godhii asitti students then jennee students kanaa booda daataa keenya race dot json jennee eenyu kenninaafi students kan jettu kenninaafi dot catch yoo error qabaate catch godhee error dot maal goona race dot json error save goona jechuudha. Daataa keenya kana geetii goonee request argatee sanaan booda asitti finnee daataa keenya kan fetch goosifnee jirraa jechuudha. Amma immoo inni itti aanee jiru postidha. App dot post methodii keenya asitti maal jenneeni save student jechuu dandeenya asitti. Sanaa booda maal qabaa request fi response qaba. Search that jennaan asitti. Sanaa booda jalqaba duraa honest more innis ID nu barbaachisu hin jiru daataa keenya paarameetiriidhaan fidachuu dandeenya. Akkas gochuu dandeenya. Daataa jiru hundasaa fetch goonee galmeessisuu dandeenya. As dhufna student model dot create. Kanaa booda yeroo create goonu kana maal fayyadamna request dot body kuma jirutti akka fayyadamu goosifna. Isa sanaa booda immoo asitti dhufna. Kanaa booda asitti dhufne dot then maal goona race student race dot json student then catch error yoo argate error race dot json ta'uu qaba. Json isa kana keessatti immoo race error akka baasu isheen tun tuqaa koomaa osoo hin taane dootidha. Doot gochuu qabna. Sanaa booda save goonu more yaa kaasu save goona. Sanaa booda fakkeenyaaf save student kan jettu boordii kanatti ergisiisna jechuudha javascript irraa. Eessa add student kan jettu irraa
save student jijjiirraa save haa goonu more daataa keenya check haa goonu eessa dhufna Chrome biraa dhufu more database keenyas check haa goonu amma students kan jedhu nanidha collection kun as dhufee fakkeenyaaf yadda jennee lakkoofsa bilbilaa duwwaa kanaa daddafu at gmail.com jedhuuni inspektaa godhuun error jiru argachuuf jechuudha. Kunsul more erroriin ammaa jira jechaadha. Submit is not defined jedha. More alal data submit is not defined. Honest submit. Function kan share format haa goonu. On submit is equal to submit paste haa godhuti e dot prevent then prevent default kanaa booda axios erga goonee booda save haa godhu axios kanas import axios from axios kanaa booda save haa goonu more daataa keenya erga error isaa fix goone irra asirraa dhufu jalqaba duraa maal jennee daddafoon jedhee maqacha sagal shantamii namoota daddafoo at gmail.com jennee kanaa booda konsolii keenya irra tuffiliiraa godhu seevaa jedha. Daataa keenya cheekaa goonu. Daataa more galcheera. Asis dhufnee refreeshaa goonu isa kana jechuudha. More daataa daddafoo daatabasitti nu galcheera. Baay'ee bareeda filadii keenya more daataa tokko galchine irraa jechuudha. Amma erga galchee booda immoo peejuma kanarra taa'amti gara liistiitti akka deebi'u gochuu fi maal fayyadamna navigation kan jedhamu jira. Asitti maal goonaa use jennee kaana moora osoo hin taane iddoo kanatti use const jedhanii const navigate irraa jedhuuni is equal to use navigate naa booda semicolon goona iddoo kam dhufnee yeroo galmeessii booda ishee tana bira akkas goona ishee tana deebiin bireezii kana nan cufa as keessa seena. Kana booda maal goona bireezii kana keessatti naavigeetar jennaani naavigeetar kana booda gara na deeme. Amma fakkeenyaaf tokko dabalee haa galmeessu. Isa kana filiiraa godhu daataa guutuusaa caalaadha jedhuuni lakkoofsa bilbilaa duwwaa 12,956 jedhuuni duwwaa 9 jennee kaana caalaa at gmail.com jennuun sunaan booda seevaa jedhu galmeesseera garanatti ergeera. Amma fetch goosifna daataa kana asirratti display goosisuu qabna. Moora akkamitti amma kuni daataa staatikii galmaa'eerudha. Kanaa booda daataa gaafa daayinaamikii dubbisuuf deemnu immoo asirratti fidee jira. Iddoo kanatti dubbisneerra daataa keenya geetidhaan. Kanaa booda maal goona istuudantii reaaktii bira dhufna. Reaaktii kan jettu firoontiindii keessaa immoo istuudantis kan jettu bira dhufna. Amma isa kana barbaadnu isa kanarraan dhaamsu. Akkaataa kanarraa dhaamseen asitti dhufnee yeroo tokko dhaamsinaa. Kanaa booda daataan keenya erga galchinee booda maal goona use effect fayyadamna. Use effect kan jedhamu jira. Inni kun jennee as keessatti daataa keenya kenninee sanaan booda asitti finna. Use effect keenya axios jennaani dot get maal false eessaa fidaa suma kanaan local host jennee kaana local http irraa qabna http local
host kanaa booda dhugaa meeqa poortiin kee 3,400 slash jennee uumaa wanni kenninuuf hin jiru. Itti dhufnee enter jedheen zen jennaanii asitti amma wanti hojjennu maalinni daataa iddoo kanatti immoo loojikiin jiru jira. Isa san walaa dhaggeeffa. Jalqaba dura maal jenne ishee tanas ilaala. Students kan jedhu finnaa. Students achi gama ceesifni immoo set student set studentii keessatti maal goona daataa keenya kan maal finnaa moora asitti results jechuu dandeenya. Results isa kanaan reesaa jedhuni resultidha response deebi'u asitti jalqaba dura result res dot data dot jennee save goona. Yoo error argate error catch data keenya catch godhi error is equals to kana booda console dot log error jennee save goona. Amma resultii daataa kan akka dubbisu taasisaa jirraa jechuudha. Sanaa booda daataa keenya fidneerra. Eessa dhufna amma idduma kana bifuma saniin itti fufaa. Moor daataa keenya gaafa ilaallu maal jedhaa? Keewaas errorii 10 qabdan jedhee haalaan iddoo kana wantoota dogoggoru jalqaba duraa or get user forward backslash get use students jedhuni students kana booda res set student result dot student data dot student then ishee kana immoo gara indeksii adeemu ishee kana fidee get students kan jettu galchuu refreshaa goon peejii was errorii keenya maal jedhaa result dot eenyu ta'uu qaba data kana booda gaafa sitti dhumu daataa galmaa'ee deebisee nuu baasaa jechuudha. Or wanti dogoggorame result dot studentii osoo hin taane studentiin isteetii saniif set student waan jenneef result dot daataa ta'uu qabaa jechuudha daataan keenya. Kana booda daataa keenya fetch godhee asirra nuu kaa'ee jira jechuudha. Amma gaafa daataa galmeessinee fakkeenyaaf aadiyoon godhu Gmail lakkoofsa bilbilaa nakati goonee 9 kana booda asitti fideen paastiin godhaa save gaafan godhu direct garanatti na fidaa jechuudha. Or editii fi aadii fi editiin kana fakkaatu isa dileetii fi immoo aadii fi listiin kana fakkaatu isa editii fi dileetii immoo paartii kanatti waliin ilaallaa hanga sanitti nagaan turaa ulaa biraa deeman gaafii yoo qabaattan garuu moor na gaafachuun dagatina irra deddeebi'een yeroo hunda isiniif kaasaa waan jiru daataasaa waliif sheer gochaa deemnaa jechuudha. Loojikii waan jiran isa kana immoo soorsi koodii kana argachuudhaaf gitaabii riipooziitarii irraa argachuu dandeessu. Gitaabii sun immoo YouTube description kanarra isinii kaa'aa video description kanarraa gitaabii keessan argachuu dandeessu. Soorsi koodii isa guutuusaa argachuu dandeessu. YouTube channel kana subscribe godhaa, like share godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Afaan keenyan barannaa, waliin guddannaa. Nagaan turaa. Bye bye.